Akka mul'atan daawwattoota OMN oduuwwan ijoo sa'aatii tanaaf qabanan isinitti himaa ani Faayisaa Iliyaasim. Barattoonni Oromoo Ramaddii Yuunivarsiitii bara kanaatiin Yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay isaan dhaqqabe. Dhimmi kun shira mootummaan abbaa irree ta'ee uummata Oromootti xaxuuf karoorfateedha jechuun komii qaban dhiyeeffachuu irratti argamu. Ministeerri barnootaas ta'ee mootummaan biyyattii humnaan bulchaa jiru osoo naannoon Oromiyaa jiru waytii rakkoon nageenyaa guddaan biyyattii keessatti uumamee jirutti yeroo naannoo Amaaraa keessatti ajjechaan sabummaa irratti xiyyeeffate hammaachaa jirutti akkasuma naannoon Tigraay waraanaan bututtee jirtu kanatti barattoota Oromoo Yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa fi Tigraayitti ramaduun kun shira mataa isaa danda'eedha jechuun barattoonni kunneen yaada isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennatanii jiru. Barattoota ramaddiin isaanii bara kana Yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa ta'an keessa barataan Yuunivarsiitii Maqdalaa isa dhaqqabe tokko akka dubbatutti yeroo nageenyi biyyattii karaa hundaan boora'aa jiru kanatti gamasitti deemuun nuufis ta'ee maatii keenyaaf gaarii hin ta'u waan ta'eef an akka mataa kootti deemuu hin barbaadu jaa. Akkasuma barattoota biroo kanneen akka kiyyaatti hireen kun isaan mudate garasitti imaluu akka hin yaadne jechuun dhaamsa isaa dabarfatee jira. Mootummaan Itoophiyaa maqaa shororkeessaa jiru adda bilisummaa Oromoo shanitti maxxansuun isaa tooftaa ittiin lammiilee nagaa haleeluuf baafateedha jaan qeerroowwan godina Baalee magaalaa Roobee, Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo fi Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa irraa OMN fi yaada isaanii laatanii gochi guyyaa kaleessaa galgala gaafa caamsaa 3 bara 2020 takka hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaa irratti ta'ee jaame mootummaadhaan qindaa'ee miira uummataa ilaaluuf waan hojjetamedha kan jaan qeerroowwan kunneen uummanni Oromoo tooftaa mootummaan namoota siyaasaa buleeyyii Oromoo balleessuuf anjeffateetti deemaa jiru kana gamtaan ta'ee hambisuu qabaa jaan. Bara 2018 keessa shororkeessaan qaama namaa ajjeesuudha. Gaazexeessitoota ukkaamsuu dirree dimokiraasii dhiphisuudha. Shororkeessaan mootummaadha. Mootummaan uummata hidhaa ture. Mormitoota hidhaa ture jechuun ofuma paarlaamaa irratti kan dubbate Abiy Ahmed Ali ammas gochoonni inni raawwachaa jiru mootummaan kun shororkeessaa ta'uu isaatiif ragaa eenyulleen haaluu hin dandeenyedha jaan qeerroowwan godinaalee Oromiyaa. Wallagga lixaa aanaa Haaruu ganda gurraacha kilinikii jaamutti humnoonni addaa poolisii Oromiyaa gaafa 23 ji'a 8ffaa bara 2013 akka lakkoofsa biyyattii dargaggoota 3 irratti dhukaasa banuun namoonni 2 battalumatti du'uun tokko ammoo miidhamee jiraachuu jiraattonni himani. Dargaggoonni kunneen Iyyaasuu Waggaarii, Yoosef Dirribsaa fi Mitikuu Kumarraa kanneen jaaman yoo ta'u Mitikuu rasaasaan rukutamee humnoonni kun du'eeti jira jaanii dhiisanii erga biraa deemaniin booda lubbuun jiraachuu isaa uummanni baree mana yaalaa akka geessantu himame. Oduma wal qabateen achuma aanaa Haaruutti dargaggeessi ammaaf maqaan isaa hin beekamne tokko gaafa 22 ji'a 8ffaa 2013 ayyaana Faasikaatiif osoo gara maatii isaatti imalaa jiru iddoo sakatta'insa keellaa magaalaa sanitti argamutti makiinaa irraa buusuun rasaasaan rukutanii akka ajjeesan maddeen keenya garasii ibsanii jiru. Reefki dargaggoo kanaa hanga ammaatti hin awwaalamnees jaan. Oromoonni magaalaa Finfinnee jiraatan badii tokko malee Oromoo ta'uu isaanii qofaan hidhamaa jiraachuutu himame. Magaalaa Finfinneetti ijoollee Oromoo warshaa Peepsii naannoo Takla Hayimaanotitti argamu keessa hojjetan humnoota tikaa mootummaatiin qabamanii mana hidhaa Maakkalaawitti yoo hidhaman dargaggoonni lamaan immoo miliqanii akka harkaa ba'an odeeffannoon nu dhaqqabe ni mul'isa. Dargaggoonni humnoota mootummaatiin qabaman kun maqaan isaanii kan nu dhaqqabe Misgaanuu Dabalaa dhalataa Gimbii, Taaddala dhalataa Buraayyuu, Sabbooqaa dhalataa Naqamtee, Taakkalaa Gammadaa dhalataa Naqamteeti. Dargaggoota armaan olitti maqaan isaanii eerame kunneen keessa dhalataa Naqamtee kattee Taakkalaa Gammadaa dhukkubsatee eeyyama mana yaalaa argachuun wal'aansaarra jiraachuu odeeffanneeti jirra. Magaalaa Finfinneetti ijoollee Oromoo adamsaa jiru qaamota seera uffata poolisii uffatan osoo hin taane humnoota tikaa mootummaa uffata sibiiliidhaan socho'anitu ukkaamsaa kana raawwachaa jira jaamee jira. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Harxummaa Fursee keessatti dhukkubni looniin ka'uun loon hedduun dhumaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Horsiisee bultoonni Walloo weerara humnoota addaa poolisii naannoo Amaaraatiin qe'eef qabeenya isaanirraa buqqaanii osoo jiranii rakkoon dhibee saawwanii kun mudachuun gaaga'amaa keessa akka isaan buuse maddi keenya Harxummaa Fursee irraa dubbifne himee jira. Bulchiinsa aanaafis ta'ee dhaabbata fayyaa beeladaatiif iyyata galfatanillee
qaama abbaa kana uummataan jiru akka dhabames maddi keenya kun ibseeti jira. Gamtaan Awurooppaa filannoo biyyaalessaa Itoophiyaan gaggeessuuf jirtu beekamtii dhorkate. Gamtaan Awurooppaa filannoo biyyaalessaa Itoophiyaan gaggeessuuf jirtu ulaagaalee bu'uuraa filannoon ittiin gaggeeffamu kan guutuu miti jechuun ibsa kaleessa baaseen beeksisee jira. Gamtaa Awurooppaatti bakka bu'aa olaanaa kan ta'an Joosef Borrell guyyaa kaleessaa akka jedhanitti yaaliin mootummaan Itoophiyaa kophaa isaa filannoo taasisuuf godhaa jiru ulaagaalee bu'uuraa gamtichi gaafate waan hin guunneef taajjabdoota isaa akka hin ergine ibseeti jira. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman wiixata har'aa irraa eegalee akka gara baha Afrikaa imalu ibsi waajjira mootummoota Ameerikaa irraa bahuu ni addeessa. Jeffrey Feltman caamsaa 4 bara 2021 hamma caamsaa 13 bara 2021tti turtii gaanfa Afrikaatti taasisuun biyyoota akka Itoophiyaa, Suudaan, Eertiraa fi Ijipti ni dhaqqaba jedhamee eegama. Feltman dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa dhaabbilee mirga namummaa fi qaamota siyaasaa garaagaraa wajjin ni mari'ata jedhamee eegama. Hawaasni addunyaa jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa keessatti jiruuf xiyyeeffannaa gahaa akka kennu Amnesty International gaafate. Sababa waraanaa fi jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa keessatti uumameen lammiileen biyyattii miliyoonotaan lakkaa'aman haala hammaataaf saaxilamaa jiru kan jedhu Amnesty International hawaasni addunyaa jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiruuf xiyyeeffannaa gahaa akka kennu ibsa har'a baaseen gaafatee jira. Rakkoon siyaasaa Itoophiyaa addatti ammoo waraanni Tigraay keessatti baatilee jahaaf deemaa jiru naannicha butuchee gaagama ulfaataa hordofsiisaa jira kan jedhe ibsi Amnesty International hawaasni addunyaa garuu tarkaanfii gochaa suukanneessaa kana madaalu fudhachaa hin jiru jechuun komate. Hayyengaa daawwattoota OMN oduuwwan ijoon saatii tanaaf qabanne sangammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenya tan idilee keessatti galgala kan isiniif dabruta. Oduu tan isinitti himuun tan isin faana turtanii Faayizaayil Asigamoo ogummaa teeknikaa fi gulaallee suur sagaleetiin Bayaan Abdul Jaliil toonu faana ture.